isaanii akka dhageessisanii fi akka falmatan taasisaa ture. Keessaayyuu ijaarsi qeerroo kan bara 2011 baatii April yookaan immoo ebla keessa jalqabe guyyaarraa guyyaatti jabaachuudhaan gara bara 2014tti sadarkaa guddaarra ga'ee ture. Yeroo sana keessa kaasees walittaansuun fincilaa Oromiyaa keessatti gaggeeffameen mootummaa Itoophiyaa kan haga funyaanitti hidhatee jilbeeffachiisuudhaan akka inni jijjiirama fidu taasisee jira. Jijjiirama kanaan egaa addi bilisummaa Oromoo dabalatee paartiiwwan caccabanii biyya alaa jiranis akkasumas paartiiwwan Itoophiyaa kan yeroo dheeraa biyya alaa turan gara biyya keessaatti akka deebifaman godhaman. Addi bilisummaa Oromoo waliigaltee mootummaa Itoophiyaa waliin godheen guutumaan guutuutti fulbaana 15 bara 2018 Oromiyaatti deebi'ee jira. Yeroo kanas Oromiyaa keessatti uummati Oromoo fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo jiran Finfinneetti argamuudhaan simannaa godhaniiru. Warri tilmaaman uummati Oromoo gara miliyoona 8 ta'utu kan ABO simatee jedhu. Kun egaa mootummaa Itoophiyaa baaraksuun isaan oolle. Keessaayyuu mootummaan Itoophiyaa kan OPDO yookaan immoo yeroo ammaa paartii Dimokiraatawaa Oromoo jedhee kan moggaaseen hoogganamu sodaan Oromiyaa keessatti namoo'amaa jedhu itti mul'achuun hin oolle. Bifa kanaan adda bilisummaa Oromootti shirri gaggeeffamaa ture tokko waraana isaa biyya keessa turan akka hidhannoo hiikkachiisuu fi karaa adda addaa dhiibbaa gochaa tureera. Waliigalteen duraan tures akka sirnaan hin adeemsifame taasisaa ture. Kun wal dhabdee guddaa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti kaasee jira. Haala kanaan mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa humnaan jilbeeffachiisuu waraana isaa gara Oromiyaa lixaatti bobbaasee sochii guddaa gochuutti jira. Waraana bilisummaa Oromoo wajjininis walitti bu'iinsi fi walloliinsi gaggeeffamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa fi waraanni isaa yeroo waraana bilisummaa Oromoo dadhabummoo uummata nageeyyiitti garagalee dhukaasuudhaan uummata hedduu ajjeesaa fi hidhaa akka jiru beekameera. Sochii waraana bilisummaa Oromoo kan jiru kan biraa godina Kibbaa keessaa waraana godina Kibbaattis karaa adda addaa duuluudhaaf yaaliyaa godhu malee waraanichi ofirraa rukutee deebisaa akka jiru beekameera. Kanaaf amma mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan paartii OPDO EPRDF'n hoogganamu akka tooftaatti kan fayyadamee jiru. Miseensota adda bilisummaa Oromoo qaroo fi jajjaboo ta'an deeggartootaa fi abbootii qabeenyaa dhaabicha deeggaraniif gargaaran hidhuudhaan dhaabicha kan sochoonni laamsheessuu irratti xiyyeeffatee jira. Haa ta'uti uummati Oromoo qabsoosaa kunuunfatee yoo naan ga'e akkuma kanaan duraatti qabsoosaatiif katee akka fullaasu ni amanama. Ajjechaaf hidhaan bifa kamiinuu rakkoo biyya sanaa kan furre mootummaa EPRDF kan TPLF'n hoogganamurraa warra ammaa baruutirra ture. Yoo kana nu badne jaamaadhuma ofumaa adeemu ta'u. Jaarmiyaa tokko dadhabsiisuun hin danda'ama. Haa ta'uti akeekaa fi kaayyoo jaarmiyaa sanaa kan uummati deeggaree jaalate bifa kamiinuu dadhabsiisuun hin danda'amu. Haala amma deemaa jirus bifuma kanaan kan ilaalamu ta'a. Addi bilisummaa Oromoos xiyyeeffannaansaa inni guddaa karaa nagaan gaaffii uummata Oromoo deebiitti kennuu akka ta'e ni beekama. Haa ta'uti mata jabeenyi mootummaa Itoophiyaa ammallee amala ta'etti fufee jira. Ilmaan Oromoo keessumaa kan OPDO keessa taa'anii shira kan hojjetan immoo seenaarraa baratanii waan kana dhaabuu qabu. Hidhaan kamiyyuu eenyuunuu duubatti hin deebisu. Kaayyoo isaa kan qabatee ka'ee kaayyoo sana amma galmaan ga'utti bifa kamiinuu hin deebi'u. Qabsoon Oromoos kan hubachiisu kanuma yeroo duulli jabaatee itti dhufe duula sana jara maquu waanuma jiru. Tooftaa uummatanii yeroodhaan mataa qaqqabachuun jiraachuu mala. Haa ta'uti qabsoon Oromoo takka laafee badeen beeku. Yeroo garii sagalee gad qabata, yeroo garii suuta deema ta'a. Haa ta'uti qabsoon kun dhaabbachuu hin danda'u. Qabsoo gaaffii uummataa baatee bilbilchaa jiru kana dhaabuuf yaaluun ofuma dhabamuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya ammallee qophii
farasoti yo jalali kenya do nurra karabu bule jamisa hambuino warani tatinyo wala jidda farado sakale siwale namati walale kallo tula masinarasa ida badada dilgasa aboyafte dama bulbule dia ya birra makoda bojalate narafte dama bulbule dia senagala la fagoda hamjirta bo bishoftu dama bulbule dia bojoda barte adama fadoni nurera dama bulbule dia natinami sifanama diliti maki kawarilo noru adalo wani foni da oboru sandafa bakele kachafe donsa dubre gumbichu sumatawa opsa warrigul hey warrigul warran hey warrigul sif karakalu labe ufe manasi dabe warri abebe tufada warri tisani chufada warri abebe tufada balbal lisani chufada tirti shiboda mare otu ke sodare faru pareda irra encha daya sabra faru pareda irra encha daya sabra Gurari ule asheta komelule nadida mambulbule ya farasoti yo jalali kenya do nurra karabule of bulche sadeetu lama warrasheti gadaafi safuun guddatteeti daacii bachomoo jillegeessa abbaan kee kamiisa dankeessa boosarroobe daamaan bulbulee diyaa daasee gurmuu horambuune sodaadhaa falsidiisa daamaan bulbulee diyaa tokko jaalataan hin duune rayyuun kee fantaalle daamaan bulbulee diyaa eessumallaa mangamuuti rayyuu jibbaasilaalle daamaan bulbulee diyaa ammas jaalaalaan naguuti gincirraan jaldu suma barbaachatti mogoriin dhufe darba gurraachatti jinjimaaf siree olancitii qabo dongorree jirti oromtittiin obo warri kun
kan caqasaa jirtan raadiyoo sagalee raadiyoo bilisummaa Oromooti. Raadiyoon kun kallattiidhaan isinii darbaa jira. Haala Oromiyaa irratti xiyyeeffatee kan darbudha. Odeessa har'a qabnuun Oromiyaa keessatti hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo olaanoon hidhamanii jiranii. Hoogganaan dhaaba adda bilisummaa Oromoo kan damee jaarmiyaa fi miseensa shanii gumii kan ta'e Jaaljabeessaa hidhamee jira. Akkasumas isa waliin miseensonni adda bilisummaa Oromoo jajjaboon illee hidhamuun beekameera. Kanneen hidhaman kunis Dr. Bulii Ejjataa akkasumas akkuma dura ibse Jaaljabeessaa Gabbisaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Galgaloo Waariyoo, Iddoosaa Taaddasaa, Amaanfilee, Dambii Tashoomaa akka hidhaman beekameera. Agamoo yoonaattis lakkoofsi isaanii hedduu kan ta'an ilmaan Oromoo hidhamanii jiran. Hawaasni Oromoo fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoof qabsoo Oromoo addunyaa irra jiranis karaa danda'an hundaan qaamotiin mirga namoomaa dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irraan akka godhan waamichi dhiyaachaa jira. Mootummaan Itoophiyaa seera addunyaa kabajee miseensota dhaaba siyaasaa karaa nagaa qabsaa'uuf biyyatti deebi'an kana akka gadhiisullee uummati karaa hundaan waamichaa fi dhiibbaa akka godhu dhaamsi darbaa jira. Uummati keenya bakka jiranitti odeeffannoo kana qindeeffatanii dhiibbaa malchiisu mootummaa Itoophiyaa irratti akka geessisan dhaamsi darbe kun akkasiin qaqqabu abdii qabna. Qophii keenya otoon xumuriin dura ammas irra deebi'een hubachiisa. Oromiyaa keessatti hidhaan garmalee hammaatee jira. Ilmaan Oromoo lakkoofsaan hedduu ta'an hidhamaa jiran. Gama kaaniin warri Itoophiyaa amantii Ortodoksii hordofan ayyaana cuuphaa bifa ho'aa fi bareedaadhaan kabajatanii jiran. Ilmaan Oromoos faayaa isaaniif uffannaa aadaa Oromoo isaanii uffatanii ayyaana isaanii akka amantii isaaniitti kabajatanii jiran. Daandii dhugaa qabanne somni gurra guddataa bariyo boroobaye waare karaatti kufaa dhugaan hin ariifatu akka dhukkubbii sunee galgalaan dhufa ula godeessaa malee garaan godeessan qabu tokkummaa dhabnaan malee diinatu ichoomnaan malee daangaan Oromoon cabu siinan naman dagatu namas na dagata gantuuf gadhee lamaatu imaanaa sabaa nyaata irrafu maal irrafaa amman booree baasutti amman seenaa Oromoo addunyaadhaaf ibsutti waadaa fudhadheen ba'ee waadaa guutuu takkalee sobeetuuf fakkeessu dhugaa jirtuun naa galee baddaarra roobnaan malee gibee maacha lalaqaa oboon jiraannaan malee qeerroon jiraannaan malee harreen jiraannaan malee eenyu falmataa qabu. Radio Bilisummaa torbanitti guyyaa 3 karaa marsaa intarneetii